Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota chaanaalii siyaatu ani gama kootiin baay'ee nagaa kootii waaqayyoof haa galatu isinis bakkuma jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu arra kunoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoo nuti har'atti walitti deebines maa'inni kan jettan yoo taatanii na waliin tura isa dura garuu maatii warri naaf hin ta'in chaanaalii kootiif warri haaraa taatan like subscribe akkasumallee share gochuun akkasumallee yaada qabdan comment jalatti na barreessuun akka na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha amma gara wanta qabadhee dhufetti waliin haa dabarru hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo walitti deebinee jirra har'a kan nuti waliin hojjennu haala ittiin chipsii bareedaa qopheessinee mana keenyatti nyaachuu dandeenyudha. Isaaniifis kan nu barbaachisanii akkuma argaa jirtan hanqaaquu killee lama nu barbaachisaa dinnichillee akkasuma nu barbaachisaa qimamiiwwan nu barbaachisu akkasumallee daakuu nu barbaachisaa kana hundumaa haala ittiin hojjennu viidiyoo koo amma dhumaatti daawwadhaa dinnicha keenya hin soofna. Saayizii dinnicha keenya akka chipsiif ta'utti ni murra.
haala bareedaa ta'een haala chipsiif ta'utti murmureetu jira. Saayizii kanaan bareedaadha. Amma dinnicha keenya miiccinaa jechuudha. Haala bareedaa ta'een sirriitti bareechinee miiccinaa. Kan miiccine hin qorsina asirratti namni. Hanqaaquutti godhanna. Barbarreetti goona. Barbaree manchaa shaayii tokkotti goona. Egaan chipsii keenya hojjennee xumurree jirra. Xumurarrattis kunoo kana fakkaata. Baay'ee chipsii mi'aawudha. Baay'ee jaallattu. Isinillee hojjedhaatii nyaadhaan isiniin jedha. Akka jaallattan abdiin qaba. Egaan hordoftoota koo waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Amma viidiyoo taanutti walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jaalladhaa. Baay baay.